Uummata akka argachuu hin dandeenye asaayinmentii hojjechuu hin dandeenye intarneetiin cufamuun isaa rakkoo nu dhageesseera. Waa'ee namoota dhukkuba albiinoo qaban hangam beektu? Yeroo tokko haadhi isaa faranjii waan baay'ee ilaaltee itti toleef mucaa akkasii deessee guddaarraa kaasee give me money jedhu jalqaba akkuma na arginu. Baqattoonni qormaatatti jiruu jennee gaafanneerra turtii loozaa barraa waliin taasisnees ni dhageessu. Firaa'ol immoo dubartii yeroo darbee deessee pirezidantiin Itoophiyaa bilbilanii dubbisuu isaanii fi kaan nutti himti. Ammayyuu taanaadha turtii gaarii. Itoophiyaan guyyaatti yeroo intarneetii dhaamsitu doolaara miiliyoona 4.5 yookiin immoo qarshii miiliyoona 130 ol akka dhabdu dhaabbanni intarneetii biyyootaa hordofuu beeksise. Gama kaaniin guyyaarraa Itoophiyaatti intarneetiin fo'aa malee hojjetu Wi-Fi jedhamu akkasumas kan moobaayilii irratti hojjetu hojjechuu eegaleera. Haa ta'u malee ergaan gabaabaa moobaayiliidhaan walii ergan ammallee hojjetaa hin jiru. Guyyaa kaleessaa intarneetiin Itoophiyaa keessatti guutummaatti badee ture gara galgalaa deebi'uun isaa ni yaadatama. Inni akkana cufan garuu dhiibbaan isaa xiqqaa kan taane daayirektarii dhaabbata NetBlocks Alii fi Tookar BBC'tti himaniiru. We've been working with CPESA, an organization which has Intarneetiin gaafa dhaamu rakkoo dinagdee irratti qabu dhaabbata CPESA jedhamu waliin qorataa turre. Wanti irra geenyes biyyoonni Afrikaa Saharaa gadi jiran hamma tokkos ta'u daddabarsa maallaqa dijitaalaa moobaayiliidhaan fayyadamuu irratti akka hundaa'an hubanne. Kana jechuun gaafa intarneetiin dhaame tilmaamaan UK caalaa biyyoota kanatti dhiibbaa guddaa fida. Har'a Itoophiyaatti intarneetiin guyyaa tokko yeroo dhaamu yoo xiqqaate doolaara miliyoona 4.5 yookiin birrii miliyoona 130 ol ni kasaarsa. Kun egaa rakkoolee biroo kan geessisuun alattidha. Namoonni kun qarshii xiqqaadha jechuu malu. Haa ta'u malee kuni kiisii uummataa keessaa kan bahudha. Magaalaa Adaamaatti abbaa kaaffee tajaajila intarneetii kennuu kan ta'e Paawuloos akka BBC'tti himetti addaan cituu tajaajila intarneetii wal qabatee maamila dhabuusaa fi galii isaan irrattis dhiibbaa qabaachuu himeera. Barattoonni magaalaa Sallaa Yuunivarsiitii Hawaasaa fi Jimmaa irraa Daraartuu Amaloon dubbistes kanaan rakkachuu himu. Kominikeeshinii homaa argachuu hin dandeenyeef kontaaktii takka iyyuu hin qabnu jechuudha. Uummata akka argachuu hin dandeenye asaayinmentii hojjechuu hin dandeenye telegiraama irratti barsiisonni akka ittiin waamaniin hin qaban cufamuun isaa rakkoo nu dhageesseera. akka mooraa biyyaatti yookiin gibbii barnootaan baradhuutti barnoonni baay'een isaanii intarneetiidhaan wal qabata. Asaayinmentiin tokko nu kennama. Qormaataadhaaf qophaa'uuf gaafooleen gadiin kan namarraa argachuu dandeenye onlaayinii isheen ta'e kitaabota garaagaraa onlaayiniidhaan barbaadaa achirraa argachuu waan jiruuf isheektii qaba naaf jechaadha. Information kilaasiin jiraachuudha. Assignmentii akka galchan qorumsa guyyaa kam akka jiru wantoonni kun hundinuu gama chaanaalii telegiraamiitiin gadhiifama waan ta'eef intarneetiin cufame informationiin haala gahaa ta'een barataa bira gahaan jiru tokkoffaa. Lammaffaa immoo assignmentii garaagaraa hojjechuudhaaf connection nama barbaachisa garuu sababa connection hin jirre assignmentii dalaguu hin ulfaata. Namoonni hedduun qormaataaf intarneetiin darbee cufamuu isaa himanis qaamni mootummaa mirkaneessee hin jiru. Itoophiyaa keessatti qormaattii biyyaalessaa kan kutaa 10ffaa xumurame kan kutaa 12ffaa kennamaatu jira. Yeroo baay'ee sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni barnoota barachuu qaban yeroodhaan osoo hin xumuriin wayitaafan sagantaa idileen alatti sagantaan addaa mijatee qormaata biyyaalessaa fudhatu turan. Barana haalli kun jiraa jennee biiroo barnoota Oromiyaa irraa iyyafanneerra. Dhimmoota kanaa fi kaan irratti hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo waliin Hamzaan turtii taasiseera. Kan kutaa 8 10 12 barataan boodatti hafeen jiru jechaadha. Simisteerri dura ga'uun dura 7-2 barumsi iddoon itti cite ture. Haa ta'u malee ijoollee sun simisteer bireekii keessa isaan bireekii fudhanne barumsa itti fufanii baratanii ittaansee immoo guyyaa sanbataas dabalataan dareen dabalataa kennamaafii ture. Guyyaan qormaataas dheeratee ture. Kun hunduu walitti hidhamee ijoolleen hunduu porshinii isaanii xumuruu eega mirkanaa'ee booda marii goonee bakka hundattuu ijoolleen duubatti hafne mirkaneeffanneefi jechaadha qormaanni kan kennu. Kan biraa immoo naannoo Oromiyaa keessaa namoonni bakka garaagaraatii buqqa'anii qubatanii jiranii barattoonni barumsa isaanii akka itti fufan godhameera. Isaanis akkuma warra kaaniitti qoraman immoo waan addaatu taasifamee immoo akkam isaaniin wal qabatee immoo. Daangarraa gara keessaa namoonni yoo buqqa'anii bakkuma manni buqqa'an sanitti mana barumsaa dafanii akka mana barumsaa galan ta'ee jechaadha ijoolleen. Mana barumsa dhiyoo isaaniitti jirutti barataa waan turaniif sababa buqqaatiitiin barataan barumsa dhabillee hin turre jechaadha. Hamma tokko saayikooloojikaal impaaktii qaba. Haa ta'uti garuu ijoolleen sunillee barachaa turanii jechaadha. Yeroo baay'ee wayitii qormaanni biyyaalessaa ga'u rakkoon bilbilaan ni mudata.
Keessattuu immoo intarneetiin garmalee cufama. Baranas haala akkasii mudachuusaa namoonni ni dubbatu. Kuni qormaanni nageenyaan akka xumuramuuf furmaata isa waaraa ta'uu danda'a jettu isin. Qormaatti kutaa kudhanii intarneetiin oduma jiru kennamaa ture. Intarneetiin kun akka argametti kaleessarraa kan bade kan warra kutaa 12 kana. Amma kuni ijoolleen akka hin jeeqamne amma yeroo baay'ee qormaatni yeroo darbeetis baasanii kan bara kanaa fakkeessanii piriinti gochuun namoonni qormaata gurguraa turanii darbee deebiin dhugaan taanis intarneetiidhaan yookiin immoo bilbilaan waan adda addaatiin daddarbaa ture. Kun immoo tokko ijoollee jeequu danda'a. Sammuu qormaatiin illee odoo hin baane baay'ee jedhamee wanta olii gadi deemu kun ijoollee jeequu danda'a. Akkuma odeeffannoon gaariin darbu odeeffannoon haara ta'es darbuu mala isa barataan akka hin jeeqamne gargaaru ta'a malee nageenya qormaataatiif irra caalan barataatu irraa barataaf barsiisaa warra qorusanii ilaala. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo caqasaatti jirtu oduuwwan gaggabaaboo Firaa'ol Balaa nutti himti. Ammayyuu galatoomii Ameerikaan isa gamtaan Afrikaa fi Itoophiyaan humna waraanaa ce'umsaa Sudaan aangoorra jiruu fi mormitoota mariisisuuf carraaqqii godhan nan deeggaraa jette. Barreessaan itti aanaa Ameerikaa dhimmoota Afrikaa Taaboor Nigayaa dhimmi ajjeechaa namoota nagaa garuu qoratamuu qabaa jedhaniiru. Pireezidaant Saalaworq Zawudee barattuu Almaaz Darrasaa tibbana deessee daqiiqaa 30 booda qormaata fudhatte bilbilaan dubbisan baga gammaddee amantii fi jabinni hojiidhaan nutti agarsiistee taashee jedhaniiru FBCtu gabaase. Hoogganaan mana maree waraanaa ce'umsaa Sudaan Leetanaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan har'a ganama daawwannaaf Asmaraa galaniiru. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiinis manni marichi uummata Sudaan aanfachuuf dinqisiifataniiru jechuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal fuula Tiwiitaraa isaanii irratti katabaniiru. Taanzaaniyaan rifeensa namtolchee wiigii biyya hambaatii galan irratti qaraxa % 25 buuste. Kanneen biyyatti oomishaman irratti immoo harka 10 buusteetti. Wiigiiwwan kana dubartootatu yeroo baay'ee keewwata. Dubartoonni Switzerland walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuu irratti biyyattiin qabbaneessaa dhufteetti jechuun hiriira bahaniiru. Dubartootni biyyattii harka 20 ta'an kaffaltii dhiiraan gadi argatu. Hooggansa irrattis lakkoofsi isaanii xiqqoodha dhimmooti jedhan mormii isaanii keessa jiru. Gorillaan dahoo bineensota Naayijeeriyaa keessa jiraatu maallaqa doolaara miliyoona 19,400 nyaateera jechuun qoratamuuf jira. Gatiin galmaa namoota irraa funaanamu kan guyyaa 5 badee namootni to'annoo jala oolaniiru. Namni dahicha keessaa hojjetan gorillaan yeroo qarshii hatu argeera jedhaniiru. Oduun har'aaf qabadhe kanuma ammayyu. Ulfaadhu firoo. Kaleessa guyyaa dhukkuba albiinoo addunyaa ture. Waa'een isaa hedduu kan hin beekamnee fi hin dubbatamne dhukkubni bifa gogaa namaa guutummaatti jiru kun qaama keessatti seelonni meelaniin jedhaman oomishamuu dhabuun uumamaa jedhu ogeeyyiin. Rakkoon akkanaa Itoophiyaa keessattis ni mudata. Waan namoonni rakkoo kana qaban dubbatan Hamza Hussein akka ittaanutti sin dhageessisa. Jiruun uumaa kanaa silaa raajamee hin dhumu. Waaqni uumama isaa kana akkuma fedhetti adda godhee uuma. Kaan qaama guutuu miidhassee, kaan immoo qaama hir'uu, kaan dheeressee lookoo godhee, kaan immoo gabaabsee, kaan gurraacha, kaan immoo addeessee bifa garagaraatiin uuma. Dhalli namaa akkaataa bakka jiraatuu fi saba keessaa dhalateen bifti isaa yeroo baay'ee wal fakkaata. Yeroo garii garuu kan bifti isaa saba keessaa dhalateen adda ta'ee uumamu ni mul'ata. Mudoon haala akkanaan uumama irratti mudatu albiinoo jedhamee waamama. Namoota mudoo albiinoo jedhamu qaban yeroo baay'ee bifti isaanii guutuun adii faranjii fakkaatanii dhalatu. Qaamni isaanii adii, iji isaanii akka cuquliisaa fi rifeensi isaanii gara bifa keellootti geeddaramee argina. Rakkoo akkanaa dhala namaa irratti qofa osoo hin taane gosoota bineensotaa fi biqilootaa irrattis ni mul'ata. Mudoon kun Itoophiyaa keessattis darbee ni mul'ata. Qaroon ija isaa kan hin argine Fiqiruu Geetuu Raggaasaa mana barumsaa qaroo dhabeeyyii Sabbataatti barata. Yeroo tokko haadhi isaa faranjii waan baay'ee ilaaltee itti toleef mucaa akkasii deessee Bifti Fiqiruu guutummaatti kan warra adiin wal fakkaateera. Rifeensi, iji isaa,
qaamni isaa guutuun kan faranjii fakkaatee jira. Inni garuu faranjii miti. Kana nama hubachiisuun baay'ee akka isa qoree dubbata. Nama guddaarra kaasee hamma daa'imaatti faranjii tokkoon nama kan hunda hubachiisuu immoo hin danda'ani. Maal jedhu faranjii tositti dhalchee gatee deeme yeroo xaaliyaanii jedhama. Ani keessa gaa rabbi qofa beeka. Fiqiruun gaaf tokko gara mana yaalaa deeme waan sababa bifa isaaf isa mudate akkanaan dubbata. Doktara takkitti na dandadiin sababni yaalamuun naqee afaan maaliitiin akkanaa sa'uu wallaalee jalqabarra akkan naqeen dubbachuu didde. Anumatu bakka akkam jirtu jedheen hindi afaan Oromoo beektaa waan akka hiidinqee wayii. Sababa mudoo albiinoo kanaan bifi isaa akka addaate Fiqiruun utuu gurraacha ta'ee hawwa. Namni faranjii ta'uu dhabuu isaa isa amanu akka hin jirre dubbata. Namoonni maal jedhuun? Otoo nan gurraacha ta'e baay'ee hawwiin qabaan ture. Garuu homaa gochuu hin danda'amu. Rabbi tokko nama kenne guddaarraa kaase give me money jedhu jalqaba akkuma na argani. Anis kolfeetan darba malee siyasan waan ijaanne. Gara Shawaa Dhihaa iddoo Asgorii jedhamturraa nama kabraa mudoo albiinoo kana qabdu dubbisneerra. Shamarree Bashoo miidhagsaa. Maatii koo keessaa bifti koo kan adda kan ta'e anuma bichaadha. Namoonni maqaa kiyya hin beekne faranjii naan jedhu. Zimuman jedha bakka yeroo akkasnaa jedhan aarsaa nu aaraabu. dhumarratti waancaan kubbaa miilaa addunyaa kan dubartootaa Faransaayitti adeemsifamaa jira. Nutis isa sababeeffachuun taphattuu Itoophiyaa tokko dubbifne. Taphattoota kubbaa miilaa dubartoota biyya keenyaa booda kana keessa maqaa dha'uun yoo barbaachise muraasas ta'an Loozaa Abarraa bira taruun hin ta'u. Loozaan ijoollummaadhaa eegalee kubbaa miilaa taphachuu feeti. Inumaa gara caalu jarreen dhiiraa waliin ijoollummaatti taphatte. Boodarra milkooftee garee biyyaalessaa Luusiif galchi hedduu lakkoofsuun tokkoffaadha. Dhimma kubbaa miilaa fi kaan irratti Kaalee Moges dubbiseera. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Dhaloonni Loozaa Abarraa naannoo Kibbaa godina Kambaataaf Tambaaroo magaalaa Duraamiiti. Warra isheef mucaa shanaffaati. Jaalala kubbaa miilaaf qabduun mana barumsaa isheef taphataa turte. Boodarra Piroojeektii dargaggootaa jalatti leenjite. Tapha guutuu Itoophiyaa waggaa 7 dura Adaamaatti taphatame irratti naannoo Kibbaa bakka bu'uudhaan galchii hedduu lakkoofsifte. Kanaanis taphattuu cimtuu ta'uu mul'ifte. Kan argan leenjisaa Yoosef Gabrawalda kilaba kubbaa miilaa Hawaasaa akka seentu taasisan. Hawaasaaf otoo taphattuu barumsa sadarkaa lammaffaa hordofaa turte. Garuu waggaa 2 caalachi hin turre. Gara Dadabiitti imalte. Milkaa'ina guddaas achitti argatte. Yeroo kilabii Dadabiit keessa waggaa 4 turetti waggoota 4 walitti dhufaniif hanga bara darbee jechuudha galchii baay'ee galchuun tokkoffaadha. Waggoota 3 walitti aananiif immoo shaampiyoonaa Piriimiyer Liigii dubartootaa turre. Amma kilabiin Dadabiit jigeera. Kanaaf kilabii Adaamaa seenteetti. Isa dura garuu ji'oota muraasaaf gara Siwiidin dursa taphattoota garee Luusii Tuuttuu Balaayee wajjiniin imaltee taphataa turte. Kubbaan miilaa Itoophiyaa akka durii miti. Cimina agarsiisuu dhabus kaffaltiin taphattoonni argatan garuu guddateera. Kan dubartootaas fooyyee qabaa jennee kan gaafanne Loozaan akkana jettee dubbatte. Kaffaltiin keenyaa fi kan dhiiraa walitti hin dhufu. Kaffaltiin keenyaa fi kan isaanii sammii fi lafa. Waaqaaf galanni haa ta'u isa dura ture irra fooyyee jiraatus kanneen dhiira waliin yeroo wal bira qabnu garuu takka walitti hin dhufu. Akkuma ijoollummaadhaan kubbaa miilaa jaalattu booddi ishees milkaa'ee fi garee biyyaalessaa Itoophiyaaf taphatteetti. Garee kanaaf galchii hedduu galchuudhaanis tokkoffaadha. Garee biyyaalessaaf taphachuuf baay'ee fedha ture. Biyya koo bakka bu'ee yeroo faaruu biyyaalessaa faarfadhu gammachuu guddaa fi ibsuu hin dandeenyetu natti dhagahama. Biyyaaf taphachuun waan guddaadha. Carraa kanas argadhee taphachuu kootti gammachuun koo guddaadha. Dhaloonni ishee kubbaa miilaan waan gaarii galmeessuu kan abdattu Loozaan waltajjii waancaa Afrikaa fi kaan irrattis irra aanuudha yaaddi. Gabaasa hirphaa gammachuu dhageenye dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgala xumuramuutti jira. Yoo bakka intarneetiin jiru jiraattanii bbcafaanoroomoo.com websaayitii keenya akkasumas immoo karaa fuula Facebook keenya BBC News Afaan Oromoo dhattanii odeeffannoowwan dabalataa argachuu dandeessu. Sagantaa kana kan isinii qopheesse Hamzaa Hussein kan isinii dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Torban gaarii qabaadha. Gaariitti.